صباح تفكين هذه الفرشة وهذه تشيلين هذه تحطينها مع هذه تبغى تسيبين الطاولة وتجي تحطينها هنا وتفركينها صح زي مو بنفس المقلط بهذا معطل لا حطي فيري حطي من هذاك الوردي حق الفراش وحطي حق هذاك الفراش انا اوريك وفركي صح زينب لا زينب اذا كنت الصباح هذا حق ماما سوي غسيل هذا من هنا كله داخل حمام اوكي الشمار كفوني كبجمتوتا داوتوتا ورقفتوتا كينيا نجينيكو كان جالا في كبجا بكا في لفجرتن سنيفا بايتو اني سوبوليتين كيسان بكا في لفنجروتي واقايو غلناغو نغا فيا كوتي جچا اسمر نوفلچا ابسان كوتكو سيران انجرو هاتو إن فيديو أكما أكيفتني سينس وجين سيني كنادا فيديو كنا أسرت كنا ركاجرتن كوني ميجايوني هرياتي يجورا أنت لبيكياتي إرجبية رادفته أما تتوكو تمرتي جرتي جورا أما تتوكو تمرتي جرتي أما تلما فاجل قبديتي garuu haa ta'uti jireenya ishiin keessa jiraattu baay'ee jireenya ibiddaati jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo yeroodhaan madaamni ishii maal godha akka jettuun dhugaa rabbi jechuudha isiniifan qaba jechuudha. Achumarraan illee immoo anaanis gara keessaatiin maal akka ishiin naan jettu sagalee ishii isiniif fida jechuudha danda'ama ta'e na bira jira jechuudha waasaappiin ishee hundumtuu. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen amma biyyarraa dhufaa jirtan waaqayyoo bichaan obsa isiniif haa kennu uumaan jedhu jechuudha. Uumaan jedhu inni nu uume inni akka namaa nama hin goone inni yeroo hundumaa akka namaatti namatti hin jijjiiramne waaqayyo tokkichi bichaan obsa isiniif haa kennu jedha. Obboleettiin teenya tuni sa'aatii 24 guutuu akka dhaabbattetti oolti jechuudha. Dhugaa rabbi isiniin jedhamtiire. Maal godhu seete xiqqoo yoo rafte jedhuun yoo bayyanatte hin teechi jedhuun yoo dhaabbattee hojjechaa oolte hojiin mana keenya hin jiru jedhuun dhugaawwan nuti isaan ishee ajajanii hin beekamu. Amma akkuma argitan kana obboleettiin keenya kun qulqulleessitee atsaddaatee biraa deemti. Isaan garuu waan xiqqoo lafatti buusaati viidiyoo waraabanii kan akkana ta'e akkana godhii kan akkas ta'e akkana godhii jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee wanti tokko yoo namatti baay'atu obsa nama fixachiisa. Sanirraan immoo jarri hoolaa qabu jechuudha. Hoolota qabu. Hoolota kana birallee halkan obboroo subii kaatetti hoolaa bira deemti jechuudha. Hoolaa san dhattee nyaata kennitee fi jala xaraddee akkas gootee deemiti. Xixiqqoo wanta nammoo xuunxootti aannan naxxee aannan ifaa xuunxuraan hoosisti jechuudha. Garuu haa ta'uti kuni hojii shamarraniiti miti garuu waanuma hin beekne argee dhugaan biyya kana keessatti anamma yeroo baay'ee yeroo marraramtu yeroo aartu dawwaltee natti himti animmoo hunduu gaarummaadhaa fi obsiin jedhaan oduman sussubuun har'aan ga'ee jira. Har'ammoo waan tokko na aarsee dhugaa viidiyoo kan akka irratti hojjedhu kan na godhe waan tokko na aarsee jechuudha. Maaliif jennaani ammi sa'aatiin ammaa sa'aatii 11 argitan intire sa'aatii galgala akka Saawudiitti sa'a 11 akka Itoophiyaatti halkan kicha sa'a 5tti maal jedhuuni hoolaa dhadheet hoolaa jala xaraddeet akkasumas nyaata isaanii kennitee deebistaafi jedhaniin. Animmoo yoo biyyatti si ergan biyyatti si ergu malee hoolota bira sin dhadhu wanta akka sin gootu homaa tokko sin gootu hin jedheeni. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf micoon tun guyyaa guutuu dhaabbattee hojjechaa oolti. Garuu kan mana keessa jiru namni hin jiru. Ijoolleen hin jirtu. Maatiin hin jiru. Garuu jaartii fi intala takka mana kana keessa jira. Garuu jaartiin kophaa jechi intalli kophaa jechi wantuma amma atsaddaatee qulqulleessitee deebite kana hin taane irra deebii jedhuuni. Akkas godhi jedhuuni. Dhugaa rabbii jechuudha. Garuu jarri cibbuun sodaatu laata. Ijoolleen amma biyyarraa dhufaa jirtanii rabbiin bichaan obsa isiniif haa kennu. Waaqayyo bichaan obsa isiniif haa kennu malee keessattuu yoo waan isin jaalate intala takkaa fi manni jaartii isin hin qabin intalli shamarri mana jirtu kan heeruma geechee dhirsa dhabdee manatti hafte akkasumas jaartii faana haadha faana kan teechu ajeenyi isaanii nafsee isin baasa jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Maali jarri garuu fayyuma qabu hin jedhee innaa yoo hojjennes misgaanaan qabnu yoo xaarres misgaanaan qabnu ani maal akka ta'e garuu hin beeku jechuudha. Gizee kana laalan dirraashin iyyummaan ijji ishee yaabadhu. Iyyummaan badduudha. Iyyummaatu nu garboomse, iyyummaatu biyya ormaa nu baase.
iyyummaa tokko mana namaatti gallus nu godhe osoo biyyi keenya iyyummaa qabaachuu baatte nuti iyyuu biyya ormaatitti hin dhufnu biyya ormaatitti hin gallu akkanatti illee rakkoon agana ga'ullee nurra hin ga'u haati ormaa kan dadhabde siif hin beenne kan nyaatte siif hin beenne kan beelofte siif hin beenne illee sin ifattu jechuudha silaa. Amma ni wanni sin gorsa obboloota koo akkanatti gubattanii keessattuu ijoollee nama dhuftanii warri ammaa kun akkaataa sarraatanyaalleetti ajajatu akkaataa sarraatanyaalleetti qabatu hin beekan maaliif akka ta'e naa galuu didee bakka sarraatanya bakka isaabuma horiititti ilaalu waan yaannutti fakkaatanii waan nama qabnutti fakkaatu akkasumas immoo waanuma waa beennulleetti fakkaatanatti fakkaatu jechuudha jaraatti dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hundumaa akkamti nu ilaalu isaaba horii hin gale horiin amma waa beekaa hin beeku jechuudha. Nuti gadi baanu mana gadi baanee waan arginu yeroo hundumaa manuma isaanii qulqulleessinee keessumaa kushiinuma isaanii keessa oollaa gizee isaan deemanii zooranii nutti deebi'an nu manama isaanii san keessa oollaa sababa kanaan nu argatanii waanuma nama ittiin fakkaannu jechuudha. Siruma namatti hin fakkaannu waaqayyo bichaan obsa nuuf haa kennu malee baay'ee ulfaata jechuudha. Inni galee ijoollee hedduudha amma isaan zooranii bakka barbaadan oolanii yoo dhufan ijoollee hedduun nan beeka akkanumatti waggaa dheeraa osoo gibbii manatti galassanii gadi hin ba'in waggaa 7 waggaa 6 lakkoofsisan hedduutu jira jechuudha as keessa. Ijoolleen badanii ala jiran yoo ta'in ijoolleen kontiraata hojjetan osoo alli maal akka ta'e maqaadha biyya Saa'udii jirti maqaadha biyya Dubaay jirti maqaadha biyya Joordaan jirti Kwaater jirti garuu biyyi kun maal akka qabdu maal tokko biyya kana keessa jiru osoo hin argin ijoollee biyya mana takka qofa keessatti ashagamanii isaaba horiitiin nu laalanii jarri maal tokko mana kana keessa jiru osoo nu hin beekin kam gara biyyaatitti galuutu jira jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani maaltu na mudate seetanii waggaa 2 hojjedhe gaafan galuu jala honga suuqii nageechani. Akka waggaa 2 kanaanii mana gadi hin baane kan manuma isaanii keessan oole manuma isaanii keessan bulaa mana gadi ba'ee hin beeku. Garuu gaafa suuqii nageessanii bilbila illee naaf hin eeyyamne bilbila sin fayyadamuun ture. Gaafa suuqii nageessani kafanan bitee kafanni kam tokko shaggaa ta'e kam tokko gaarii ta'e natti dimimmise jechuudha. Ijumti kiyya kun urufa arguu isaatitti urufni kun waan biraan natti fakkaate jechuudha. Sababbiin isaa manuma keessan oola manuma san keessa zooraa oola yoon ba'e gibbiidha yoon deebi'e manuma urufni maal akka ta'u maal takka jiru aga waggaa 2 osoo hin arginan ture Itoophiyaa irraa nan dhufe dirree xiyyaaratti nan bu'e mana jaratti hojjedhu nan gale. Saniin booda guyyaa takkitti odoo alan argin waggaa 2 nan fixe gaafa nan gala jedhu suuqii nageessanii suuqii san nan deeme garuu maal akkam bituu wallaale jechuudha. Suuqii ga'e maal akkam bituu wallaale jaan ja'e jechuudha. Booddarra dhuguma isinitti maali bituu wallaale jaan ja'e booda madaamintiya waan ishitti fakkaate kotota isaanii naa bitte ani kototuma isaanii isa fudhadhee ka'ee gara biyya kootii gale. Kana wanni sin kaasee fi waggaa 2tti kan akkas ta'e ijoolleen waggaa dheeraa biyya Arabaa keessa jiraattan hedduutu jira. Biyya Arabaa kun immoo maal akka ta'e osoo hin beekin maalummaa biyya Arabaa san osoo hin beekin kan biyyatti galuutu jira jechuudha. Garuu maqaadhaan biyya Arabaa waggaa ganaan taa'ee jechu jedhu jira. Garuu waggaa dheeraa taa'e malee maal biyya san keessa maal akka jiru kan hin beeknetu jira jechuudha. Gadis isaan wajjin gadi baan natsaannatiin argannu keessattuu ijoolleen Saawudii kana jirtan ni beektu. Jara wajjin yoo gadi baane suruma natsaannatiin jedhamu hin jiru. Isaanuma duuba deemna. Sarraateenyuma Abashaa biyya keenya takka argine wajjin haasofne nafsiidhaaf irraa nu dhoowwuu jechuudha. Kanaaf amma obboleettii keenya tana dhugaa anumatu sossobee waggaa tokko guuchisiisee jechuudha. Har'a immoo gaafa halkan gara hoolaa deemta jedhanii ana natti dhaga'ame yoo si gaggeechu malee gara hoolaa deemuun hin jiru jedheeni kamaal tokko uumamu immoo hin beeku boru ganama immoo kaarra bullee boru immoo maal akka jedhaniin fi deemtu immoo haftee immoo viidiyoo biraatan sinii hojjedha jechuudha. Akkasii siniin jedha hordoftoota keenya
dhugaa baay'ee ulfaata waa'ee madaamii bara kana baay'ee ulfaata waaqayyoon obsa isiniif haa kennu isiniin jira dhugaa steeppiidhaan isiniif fida waan madaamiin tun obboleettii tiyya tana godhaa jirtu waan nama marraruudha jechuudha dhugaani waan akkanaan argine madaamiin akkanaallee nan qunnamne dhugaa ani madaamii viidiyoo raabdee kana godhi isaan godhi jettu nan qunnamne jechuudha garuu yoo na ajajje waan ishiin na ajajjisan ishii fuulduratti nan hojjedha garuu kan akkanatti wantuma hojjetame kanarra deebii hojjedhu qoshaashatti naqanii obboleettii teenya tanaan hojjedhu kan jedhan ishiin qallaaniin hojjettu dhugaa rabbii dubbachuudha akkasis isiniin jira hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya asumarraa nan goolabaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee